If the sister could please stay at the microphone. Obboleettiin maayikuma bira turii nu eegi. Akkuma warra dhiiraa irraa gaafii fuudheen gara keetitti deebi'a. Dubartiin biraa tan muslima hin ta'in tan gaafii qabdu yoo jiraatte gara fuulduraa dhiyaatuun gaafii akka gaafattu taasisa. Hagasiif obboleessa fuuldura irraan jiru irraa fuuna. Good evening again, everyone. It was amazing to see how much akkam oltan isaniin cuftinu haasawu kee eega dhagahin bood quraanii waa'ee saayinsii kan cuf qabaachuun isaa haalan na ajaa'ib garuu fakkeenya ati qura'aan keessaa kennitu wayita laalu fakkeenyota saniin saayinsiin bir gahee qoratee mirkaneessuu isaatiin dur amananii fudhatuun hedduu rakkisa fakkeenyaaf dammi keessa dawaattu jiraa jedhu quraanii akkuma haasawu kee keessatti ibsitetti namni tokko baal summii qabu tokkoon yoo miidhame dammi daraara baal sanii irraa tolfamu dawaadhaa jette. Kanaafuu rabbiin olaan dhimmoota waa'ee saayinsii kan eega saayinsiin qoratee birga'ee mirkaneesseen booda amanamuu danda'an dubbatuun isaa maal fayyada? Dabalataanis quraan keessaa waan saayinsiin hagammaa bir hin gahin ka'if duraaf birgahuu danda'u dhugaa saayinsii tokko naa himuu dandeetta? Brother, that's a very good question that I've mentioned many things about science indirectly saying all this. Obboleessi gaafii bareedduu gaafate. Waa'ee saayinsii qabxii hedduu kaasuu kiyya ibsee jira. Wantoonni saayinsiin amma bira gahaa jiru kunniin durumaa islaamummaa keessatti ni beekaman jechuu kiyyaa simee jira. Garuu qura'aanni waan eega saayinsiin mirkaneesseen booda amanu dursee dubbachuun isaa maal fayyadaa jedhe. Waan haaree biraatis tan saayinsiin hanga ammaa biran gahin yoo jiraate naaf himii jedhe. Obboleessa. Sababa kanaaf warri Arabaa gama barumsa astiroonomiitiin sadarkaa guddaarra gahuu danda'an. Sababni isaatis qura'aana dubbisaa waan turaniif beekumsa san goonfatan. Qura'aanni waa'ee astiroonoomii irratti odeeffannoo hedduu qaba. Akkuma qura'aana dubbisaniin qorannoo gad fageenyaa taasisaa turan. Qo'annoo hedduu gaggeessan. Haala saniin waa'ee saayinsii beekuu danda'an. Qura'aanni dhaamsa gabaabinaan ergame. Kitaaba saayinsii yoo ilaalte mata duree haaree tokko irratti kitaaba fuula hedduu qabu garta. Gama fayyaatiin dhimma tokko irraa qofa barreessuuf mujallada hedduu si barbaachisa. Namoonni hedduun qura'aana kana dubbisuun fedhan. Kun kitaaba guddaadha jedhanii irraa dubbatan. Osoo rabbiin ol aane waa hunda takka takkaan gaqqabee irraa dubbate gamoon guddaanuu kitaaba sannuu qabatuu hin danda'u. Dhaamsa qura'aanaa gad fageenyaan ibsame keessatti kuusuudhaaf gamoo kumaatamaan lakkaa'amuutu nu barbaachisa. Qura'aanni dhaamsa gabaabaadha. Kanaaf musliimonni hedduun qura'aana dubbisanii gama saayinsiitiin hayyuu ta'uu danda'an. Seenaa if duuba deebitee yoo ilaalte musliimonni saayinsii fi teknooloojiidhaan qaroomuu hubatta. Garuu ati gaafii ta'e keessatti waan dabre dhiisii waan ammaa naaf himii jette. Wantoonni an ibse hedduun waan amma dura saayinsiin bira gahuu danda'e. Garuu hedduu isaanii muslimootaatu argate. Garii warra musliman tahintu abuure. Garii warra Awurooppaatu bira gahe. Garuu wanni hanga ammaa saayinsiin bira gahuu hin dandeenye hoo jiraa jette. Waliigallee durarratti waan saayinsiin hangammaa biran geenye garuu kan bira gahuudhaaf carraa guddaa qaburraa hin dubbadha. Qura'aanni waan san dubbatee waan jiruuf an sirrittiin itti amana. Fakkeenyaaf qura'aanni suuraa Ashuuraa suuraa 42ffaa aayat 29 irratti samii fi dachii uumee ammaas waan lubbuu qabu isaan jidduu facaase. Kun ragaa tokkummaa rabbii fi dandeetii isaatirraa hiija. Kanaafuu qura'aanni bakka tanatti dachii tanaan alaas wanni lubbuu qabu ni jira je'ee nutti himutti jira. Arraan tana saayinsiin dachii tanaan alatti wanni lubbuu qabaa ni jira isa jedhu mirkaneessuu hin dandeenye. Garuu saayintistoonni dachii tanaan alatti carraan wanni lubbuu qabu jiraachuudhaa guddaadhaa ja'an. Kanaaf rokkeeta saatalaayitii faa gara addeessaa fi maarsi ergaa jiran. Qura'aanni dachii tanaan alaas wanni lubbuu qabaa ni jirti waan je'eef an ittiin amana. Saayinsiin tarii boruu irra gahuu danda'a. Waggaa 5 booda, waggaa 10 booda, waggaa 100 booda bira gahuu danda'a. Ani garuu qura'aanni waan natti himeef ittiin amana. Arraan tana addunyaan tun akkamitti dhabamuuf akka deemtu tilmaama hedduutu jira. Gariin aduun haalaan guddattee dachii dhabamsiiftii ja'an. Gariin gaarreentu caccaba ja'an. Gariin gaarreentu gasseena ja'an. Gariin galaanaatu irraan garagala ja'an. Gariin ammoo boolla gurraacha keessa seentee dhabamti ja'an. Tilmaama hedduutu jira. Tilmaamni kun hundallee ta'uu baatu hedduunsaa waan qura'aanni je'een walii gala. Qura'aanni suuraa Alqiyaamaa suuraa 75ffaa aayat 8 hanga 9 irratti gaafa ji'arraa ifni deeme gaafa aduu fi jiini walitti qabamanii isaan lamaanirraahuu ifaan deeme ja'a. Suuraa Takwiir suuraa 81ffaa aayat 1 hanga 3 irratti gaafa aduun muramtee ifni isirraa deeme gaafa urjiin harcaate gaafa gaarreen bakka isaaniitii deeman ja'a. Suuraa Infixaar suuraa 82ffaa aayat 1 hanga 3 irratti gaafa samiin baqayxe ammaas gaafa urjiin samii harcaate ammaas gaafa baharri hundi walitti baname ja'a. Aayatoonni kunniin waan saayinsiin tilmaameen wal fakkaata. Garuu qura'aanni wantoota kanniin dubbatee waan jiruuf an ittiin amana. Qura'aanni dabalataan suuraa Al-Anbiyaa suuraa 21ffaa aayat 104 irratti akka duraan garaa haadhaa keessatti isin uumnetti
qabriidhaa kaafnee dirree qiyaamaatti walitti isin qabna ja'a. Saayinsiin waan kana hangammaa biran geenye. Qur'aanni waa'ee jireenya du'a boodaan jiruu dubbata. Saayinsiin waan kana hangammaa mirkaneeffanne. Qur'aanni waa'ee jannataa fi azaabarraa dubbata. Saayinsiin waan sanii hangammaa mirkaneeffanne. Qur'aanni waa'ee jinnii dubbata. Arraan tana warri saayikiloojiidhaa humna addaa tan alaa ja'anii yaaman. Namoota jinniin irra qubattuutu jira. Saniin humna ja'an. Qur'aanni waa'ee kanaa ni dubbata. Qur'aanni namni jalqaba dachii tanarratti uumame Nabi Aadam alayhi salaam akka ta'e dubbata. Saayinsiin hangammaa biran geenye. Carraan waan kana bira gahuudhaa guddaadha. Tarii ati obboleessoo Zaakir waan saayinsii fi teeknooloojiin dhibbeentaa dhibba mirkaneessa irratti haasawa gaarii taasiftee jirta. Garuu ati jireenya du'a boodaatti ni amantaa? Jinnitti ni amantaa? Jannataa fi azaabatti ni amantaa? Ati doktoraa miti? Wantoota kanniinitti amanuun saayinsii faalleessuun ta'u jettee na gaafatuu malta. Deebisaan tiyya lakkii obboleessa faalleessuu miti kan jedhu ta'a. Wanniin ani itti amanu kun saayinsaawaa ta'uu isaatiin amana. Waan Qur'aanni jedhe kanuma feete fudhu. Waan Qur'aanni dubbate keessaa dhibbeentaa 80 kan ta'u dhibbaan dhibbatti dhugaa ta'uunsaa mirkaneeffamee jira. Waa'ee astiroonoomii, waa'ee jiyooloojii, waa'ee marsaa bishaanii, ooshinogiraafii, botanii, baayoloojii, zooloojii dubbadheetiin jira. Dhimmoota kanneen keessaa dhibbeentaa 80 kan ta'u kan Qur'aanni irraa dubbate guutumaan guutuutti sirrii ta'uunsaa mirkaneeffamee jira. Dhibbeentaan hafe immoo kan 20 ta'u shakkii keessatti galmaawe. Sirriidha hin ja'amne, dogongoraas hin ja'amne. Dhibbeentaa 20 shakkiidha ja'ame keessaa wanni dhibbeentaa duwwaa tuqaa takka ta'u dogongora hin ja'amne. Saayinsii yeroo ammaa tanatti mirkanaawee amanameen qabxiin takkalleen kan Qur'aana keessaa wanni kun dogongora ja'ame hin jiru. Hanga ammaa shakkiitu jira. Kanaafuu loojikiin kiyya akkana. Dhibbeentaa 80 kan ta'u dhibbaan dhibbatti sirrii yoo ta'e dhibbeentaan 20 hafe ammoo shakkiidha yoo ja'ame san keessaa tokkolleen kan dogongora ja'ame hin jiru taanaan inshaa Allah dhibbeentaan 20 hafe sunis dhugaa ta'uun isaanii mirkaneeffamaan ja'a. Yoo arraas ta'uu baate boru waggaa 50 booda waggaa 100 booda waggaa 1000 booda Allahu a'lam du'a boodaan jireenya akka jiru ni mirkaneessan, jinniin akka jirtu ni mirkaneessan, azaabni akka jiru ni mirkaneessan, jannanni akka jiru ni mirkaneessan, kanneen birootis mirkaneessuuf jiran. Mata duree wantoota saayinsiin hin mirkaneessine kan garuu if dura mirkaneessuuf jiru irratti barnoota tokko guutuu kennuun hin danda'a. Deebisaasiif kan je'eetiin abdadha. Gaafii keetiif galatoomi. Dubartoota biraa namni muslima hin taane yoo jiraate gaafii dhiyeeffatuu dandeessi. Obboleettii teenya Vaandeenaa irraattu ni gaafii xumuraati. Dandeettiin kee kan waa haffazuudhaa ajaa'iba. Waa'ee waa haffazuu irratti wanni Qur'aana keessatti dubbatame ni jira. Obboleettiin dandeettiin kiyya kan waa haffazuudhaa jabaa akka ta'e dubbatte. Kun badhaasa Rabbiiti. Alhamdulillah. Qur'aana keessaa aayaan waa'ee miimoorii yookiin waa haffazuu dubbatame jira jettee gaafatte. Namoonni hedduun waan kanarratti irra deddeebiidhaan na gaafatan. Akkamitti akkanatti sammuutti waa qabatta? Maqoon isaa maali? Meeshaa kompuutaraa if keessaa qabdaa? Iccitiin isaa maali? Naan ja'an. Iccitiin isaa Qur'aana keessatti ibsamee jira. Sagantaa leenjii da'waa barattoota kiyyaaf kennu irratti wanni sadi haalaan barbaachisaa akka ta'e dubbadheetiin ture. Inni duraa Qur'aana suuraa Ali Imraan suuraa 3ffaa aayee 160 irratti yoo Rabbiin isin gargaare namni isin moohatu hin jiru. Yoo Rabbiin isin hin gargaarin eenyu namni Rabbii achitti isiniif dirmatee isin gargaaru. Warri amane Rabbitti haa irkatuu ja'a. Inni duraa Rabbitti irkatuudha. Inni lammadaa ammoo Qur'aanni suuraa Al-Ankabuut suuraa 29ffaa aayee 69ffaa irratti warra nuuf jecha qabsoo godhe karaa nu biraan isaan gahu isaaniif laaffifna. Rabbiin warra dalagaa tolchee waliin jiraa ja'a. Inni lammadaa jabaatanii carraaquudha. Inni sadaffaan Rabbi suuraa Anbiyaa suuraa 21ffaa aayee 7ffaa irratti akkasuma suuraa An-Nahl suuraa 16ffaa aayee 43 irratti fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa ta'lamuun waan if hin beeyne warra beekumsa qabu gaafadhaa ja'a. Sadaffaan mala barumsaati teeknika wayita leenjii da'waa kenninu namoonni obboleessoo Zaakir teeknikni sun maali jaanii gaafatan. Anammoo sadaffaan kun isa hedduu barbaachisuu miti. Inni haalaan barbaachisu tokkoffaan Rabbitti irkatuu fi amanuudha. Teeknika addunyaarra jiru cufa osoo qabaattanii eessallee gahuu hin dandeessaniin ja'an. Barattoonni kiyya hedduun waa'ee waa haffazuu fi yaadatuu irratti MBA qaban. Waa'ee triangle technique ja'amuu beekuu keessan ani hin beeku. Isaan waan akkasii irratti jajjaboodha. Wayita jalqabaa barumsa irratti jajjaboo turan. Gara xumuraa yoo gahan ammoo sadarkaa gad aanaa qaban. Gargaarsi Rabbii waa hunda caala. Teeknika waa haffazuu ja'amee waan ibsamu hunda gargaarsa Rabbiitu caala. Inni tokkoffaadha. Gargaarsa Rabbii hoo akkamitti argatta?
sun yoo ati karaa isaa keessatti qabsoo goote ni argatta karaa isaa keessatti carraaqqatta taanaan milkiin baata yoo milkaa'uu dadhabde karaa rabbi irratti karaa sirriitiin carraaqaan jirtu jechuudha waa'ee teknika waa haffazuu qabaatuun hedduu dirqamaa miti nuti leenjii daawaa guyyaa 40 qabna namoota ni leenjifna namoonni hedduun ajaa'ibatti ta'a barattoonni kiyya hedduun alhamdulillah suuraa fi aayaa lakkoofsa waliin himan barattoota addunyaa garagaraa irraa walitti qabnee waa'ee daawaa irratti leenjii kenninaaf akkamitti akka daawaa godhan akkamitti gaafiif deebisaa akkatti kennan irratti isaan leenjifna leenjiin cinatti carraaqatuun dirqama waa'ee aayatoota qur'aanaatiin wal qabatee haasawa kiyya jalqabuun duratti yeroo hunda aayaa qur'aanaa tokkoon fayyadama sun suuraa xaahaa suuraa 20ffaa aayaa 25 hanga 28 irratti argama rabbi shrah lii sadrii tun du'aa'ii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nabi muusaa barsiise du'aa'iin tun akka nabi muusaan rakkoon malee da'waa godhuu isa gargaarte nabi muusaan ergama isaa fudhatuun dura nama cabaqu yookiin loqodu ture namoonni hedduunatti dhihaatanii na beekanis akkaanan cabaqu ni beekan yeroon ijoollee turetti ni cabaqa namni waan barbaade hawwuu ni danda'a an doktora jabaa ta'uuf hawwuu ni danda'a garuu nama 25 duratti haasawa nin taasisa jedhee nama hawwuun turre sababni isaa an nin cabaqa namoonni maqaan kee eenyu yoo naan ja'an maqaan kiyya zaakir jeetiin deebisa an akkasiin ture amma garuu karaa rabbii keessa deemee waggaa 20 dura eegaan gara da'waatti makameen booda wanni cabaquu ja'amu narraa bade wayitaan nama kiristaanaa wajjin dubbadhu arrabni kiyya naaf hiikama an takkaa nama dura dhaabbadheetiin haasawa taasisa je'ee yaadeen beeku hiriyaan kiyya tokko waltajjii gubbaa irratti ol bahee sodaatee jennaan bakka isaa bu'uuf jecha waltajjii irratti ol bahe achumaaniin waltajjii irratti hafe ammaas waltajjii gubbaan jira an amma namoota kumoota 10 lakkaawamaniin namoota kumoota 100 lakkaawamaniif da'waa godhuun hin danda'a alhamdulillah namoota miliyoona gahan dura dhaabbadhee qajeela da'waa godheetiin jira gara aayaa qur'aanaa sana haa deebinu muusaan alayhi salaam fir'aawnaa fi ummata isaatti dhaamsa akka geessuuf ajajame inni yeroo san du'aayii godhe sunis du'aayii suuraa xaahaa suuraa 20ffaa aayaa 25 hanga 28 irratti argamtu rabbi shrah lii sadrii yaa rabbii kiyya qomatiyya naaf bal'isi wayassir lii amrii waanin hojjetuuf deemu naaf laaffisi واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أكا وريتنا إرجت دبيتي يبيخوف أبكى الربخ يرجرنا الراديم سيسي سببني إسا موسى عليه السلام نش أبكى أنس نينش أبكى أكا وريتنا إرجت دبيتي يبيخوف أبكى الربخ يرجرنا الراديم سيسي جئتن قد خنافو ويتان هاسوا فولتجتبو ربي أكا قومتي يناف بلئسو أكا دلقاتي يناف لافسو هاسوا خيا كنافو بتنيف جج أكا أبكى الربخ يراديم سيسون قد du'aa'iin an waa haffazuudhaaf itti gargaaramaa ture isii tana garuu wanni akkaan barbaachisu rabbitti amanuu lammaffaan karaa isaa irratti carraaquu sadaffaan teknika deebisaasiif kana je'eetiin abdadha kun gaafii xumura har'aati egzibishinii nagaya mul'ata islaamummaa tokkummaaf hubannoof barumsaaf jedhuun guyyoota 10f qophaa'e irraa sagantaa keenya kan halkan lammataa kanaan goolabna asitti argamuu keessaniif rabbi jazaa isin haa kafalu for harmony, awareness and education. Jazakallah khair for your attendance.